Oduujo fedhiin Itoophiyaa qabeenya bishaanii ishee irraa karaa qaqqabeessaan fayyadamuun misooma ishee mirkaneessuudha jedhan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee. godina Boorana Bahaa aanaa Walaabuu lixaatti kan argamu bosona wannaa Siddisaa irraa gurgurtaa kaarboonii birrii miliyoona 5 argachuu miseensonni waldaa bosonichaa himan. oduu Madiina Laatiin filannoo pirezidaantummaa US Ameerikaa bara kanaatiin kaadhimamaa paartii Riippaabilikaan Doonaald Tiraamp irratti yeroo lammaffaa fi haalli ajjechaa gaggeeffame. harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya ETV afaan Oromoorraa oduu guyyaa kanaaf qindeeffannee qabannee dhiyaanneerraa oduu isinitti himuun Heeraan Silashii waliin tura nu waliin tura. Fedhii Itoophiyaan qabeenya bishaanii ishee karaa qaqqabeessaan fayyadamuun misooma ishee mirkaneessuudha jedhan ministeerri dhimma alaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee. Ambaasaadar Taayyeen Itoophiyaan qabeenya uumamaa ishee fayyadamuun misooma ishee mirkaneessuuf ciminaan hojjechaa akka jirtu himanii jiru. Ammabeetta Shomaa dabalata qabdi. misooma itti fufiinsa qabuu fi lammiilee fayyadamoo taasisuu mirkaneessuudhaa fi dhiyeessina anniisaa barbaachisaa ta'u ministeerri dhimma alaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee himanii jiru. Itoophiyaan anniisaa haaromfamuu danda'u irratti hundaa'uudhaanis fedhii anniisaa isheedhaa guuttachuuf hojjechaa akka jirtus himanii jiru. Fedhiin Itoophiyaa yeroo hundaa humnaa fi qabeenya bishaanii qabdu haala haqa qabeessaa fi madaalawaa ta'een fayyadamuun guddina ishee mirkaneessuu akka ta'e Ambaasaadar Taayyeen kan isaan dubbatan. ኃይል ማመንጨት የሁሉም ነገር ቁልፍ ነው። humna anniisaa maddisiisuun waa hundaaf dhimma murteessaadha. guddinaaf bu'uura guddaadha. guddinni humna anniisaa malee hin yaadamu. humna qabnu oomishuu kan dandeenyu ammoo humna akka anniisaa haaromfamaa irratti kana keessaa ammoo tokko bishaani, kaan aduurraati, kan biraa ammoo buubbeerraayi. kanaaf fedhii guddinaa guddaa ta'e waan qabnuuf hidhaawwan anniisaa maddisiisan ijaaruun nuuf murteessaadha. ውሃችንን ማስገር አስፈላጊ ሆነ። Itoophiyaan guddina ishee mirkaneessuudhaan alattiyyuu biyya kamiyyuu miidhuu fedhii akka hin qabnes eeranii jiru. Kanaafis hidhii haaromsaa guddichi fakkeenya ta'us dubbatanii jiru. Hidhichi Itoophiyaan alatti biyyoota yaa'aa gadii jiraniif bu'aa guddaa akka qabaatu kan himan yoo ta'u, ministeerri muummee Abiy Ahmedis marii kanaan dura hooggantoota biyyoota yaa'aa gadii waliin taasisaniin hidhichi wiirtuu tumsaa misooma naannichaa wal quunnamsiisu ta'uu cimsanii dubbatanii jiru jedhan. Itoophiyaan marii qajeeltowwan idila addunyaa fi itti fayyadama haqa qabeessa irratti hundaa'uudhaan wal dhabdee hiikuudhaaf ejjennoo cimaa akka qabdus kan dubbatan. haa ta'u malee laga Abbayyaa irratti haalota mirga biyyattii dhiibuu danda'an hojiirra oolchuudhaaf tattaaffiiwwan taasifaman bu'uuraan fudhatama kan hin qabne ta'uu cimsanii dubbatanii jiru. Akkasumas sochiin guddina Itoophiyaa dhaabuudhaaf deemamu kamuu sirrii akka hin taanee fi kan hin milkoofne ta'us himanii. በዓለም አቀፍ መርህ ሰጥቶ በመቀበል ሪዝነብል የሆነ ዲማንድ እና ጥያቄ ካላቸው ጋር ቁጭ ብሎ በጠረጴዛ ዙሪያ በመወያየት በራችን ዘግተን አናውቅም። akka seera addunyaatti kennanii fudhachuu irratti qaamolee karaa sirriitiin dhufan waliin mari'achuu fi yeroo kamuu balballi keenya cufamee hin beeku nan yaadadha. Ministeerri muummee Abiy Ahmed hoogganaa biyya Masrii waliin marii waggaatiin dura taasisaniin fedhiin keenya biyyoota yaa'aa gadii miidhuu miti. yaada akka kanaa dhiisaatii hojii misooma hedduu waliin hojjennee hojiilee hojjetaman hedduudha. kanatu uummata biyyoota lamaanii fayyada jedhanii turan. nu tarkaanfii tokko gara fuulduraatti deemuu barbaanna. kun garuu seenaasaa bara kolonii turetti dhoqqee bukeessuu barbaadu. adeemsi ammatti itti jirtu ammoo kana miti. kana ammoo of ittisuuf waltajjii kamirrattuu nuti qophiidha. karaan keenya misoomaa fi nageenya waan ta'eef. ጭቃ ማብካት ይፈልጋሉ። ዘመናችን የሚጠይቀው አካሄድ እሱ አይደለም። ራሳችን ዲፌንድ ማድረግ ራሳችን የመከላከል ዓለም አቀፍ መድረክም በሌሎቹም አግባቦች ዝግጁ ነው። ምክንያቱም መንገዳችን ልማትና ሰላም ስለሆነ ነው።
Guyyaan turizimii addunyaa fulbaana 7 eegalee hanga 9tti Itoophiyaatti sirnoota adda addaan akka kabajamu waajjirri ministeera turizimii beeksise. Ministeerichi dhaabbata tumsa misooma baha Afrikaa IGAD fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishinii dinagdee Afrikaa waliin qindoomuun saganticha qopheessuu beeksiseera. Sirna kanarratti saatalaayitiin turizimii Itoophiyaa akka ifoomsus himameera. Ministeerota turizimii biyyoota miseensota IGAD dabalatee jilli 100 caalu qophii kanarratti hirmaachuuf gara Itoophiyaa akka dhufan ministeerichi beeksiseera. Lammiilee egzibishinii kana akka daawwatanii fi taatee kanarratti akka hirmaatan waamichis taasifameera. Guyyaan beekamuu idil addunyaa kan bara 2024 kabajamaa jira. Guyyaan kun mata duree beekamuun wal amanuuf jedhuun Itoophiyaatti yaadatamee oola. Guyyaa kana qophiilee fi hojiiwwan hubannoo uumuu waraqaa eenyummaa dijitaalaa irratti xiyyeeffatan akka hojjetaman odeeffannoon sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa irraa argame ni mul'isa. Kutaalee hawaasa garaagaraa hirmaachisuun iskiriinota dijitaalaa magaalota gurguddoo keessa jiranitti fayyadamuun jiraattonni waraqaa eenyummaa dijitaalaaf akka galmaan ibsameera. Hanga ammaatti namoonni miiliyoona 10tti siqan waraqaa eenyummaa dijitaalaaf galmaa'uun isaanis ibsamee jira. Itoophiyaan guyyaa beekamuu kabajuun waraqaa eenyummaa dijitaalaan lammiilee ga'oomsuun tajaajiloota guddisuu fi ga'ee guddina dinagdee irratti qabu agarsiisuuf kutannoo akka qabdu sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa beeksiseera. Guddinni biyyattiin eenyummaa dijitaalaa irratti galmeessifte tiraansfoormeeshinii dijitaalaa Afrikaa irratti adda duree taasiseeras jedhameera. Guyyaan beekamuu idil addunyaa har'aa kaasee hanga fulbaana 13 bara 2017tti ni kabajama. Barattuu Sifanee Takiluu qormaata biyyaalessaa bara kanaa barattoonni hedduun ittiin kufaniin qabxii 600 keessaa 575 galmeessuudhaan akka biyyaatti tokkoffaa bahuu dandeessee jirti. Barattuun kun ETV Afaan Oromoo waliin turtii taasiftee jirti. Yaada ishee akka itti aanutti dhiyaata. Maqaan koo Sifanee Takiluu jedhama. Waggaa kana qormaata kutaa 12ffaa fudhadheetanii biyya keessaa qabxii olaanaa fiduu danda'eera 575. Baay'ee namatti tola ture. Haadha kootti bilbilee yeroo suma itti meesheenis baay'ee gammaddee maatiin yeroo suma bilbiluu jalqabanii baay'ee namatti tola ture. Akademikli pilaanii baafadheetanii isa hordofaan tureanii porshinii jiru hunduma isaa qo'adhee fixuun qaba jedhee waan ani yaadee turee fi durseen guyyaa amma min qaba amma guyyaa qormaatichaatti amma min immoo qo'achuu qaba isa jedhu wal bukkee qabee ilaaleetan guyyaatti yookiin yuunitii 2 3 faan qo'adhan ture. Isaan qo'adhu immoo haayilaayitii gochuu baay'een jaalladha. Wanta nan irraanfadha jedhee faa yaadu jala sararee faa dhuma irratti immoo nootiyyuu barreeffachaan ture. Ergasii booddeedha kan gara yuunivarsiitiitti galee achitti isaan matee rivaayizii gochuudhaaf yaalleerra. Akademikli kana ture kanan hojjechaa ture. Ofii kootiin gama biraatiin of qopheessuudhaaf immoo wantan hojjechuu danda'u hundumaa yoon hojjedhe isa kaan immoo waaqayyotti dhiisuu qaba jedheetan ofii koo amansiisee ture. Kanaaf wanta dhufu hundumaatiif waaqayyoon amaneen ture waan ta'eef homaayyuu nan rakkisne. Inni guddaan jedhee kanan yaadu kitaabota biraa dhiisee kitaaba mootummaan nu kennerraan dubbisan ture. Teksbuukii keenyarraan dubbisa. Sirriitti hubannaadhaan hin dubbisan ture. Ergasii booddee immoo wanti naan galle yoo jiraate barsiisota koo nan gaafadha. Hiriyoota baay'een qaba kan nama gargaaruudhaaf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'anii waan footoo kaasuus yoo jiraate footoo kaasee faa gaaffii koo nan ergaa fi ergasii booddee isaanii wajjin immoo yeroo baay'ee mana barumsaatti sa'aatii laaqanaatti faa wal arginee waliin qo'anna turre. Ani fi barsiisonni koo walitti dhufeenya baay'ee gaarii qabna. Gaaffii yeroon qabaadhu halkan iyyuu yoo ta'e amma sa'aatii 8-9tti faa isaaniif nan ergan ture. Sa'aatii sanatti iyyuu ta'anii gaaffiin qabu naa deebisuu yoo beekanii ta'e immoo sarchii faa godhanii weebsaayitii faa na ergu turanii baay'ee namoota nama gargaaruu barbaadanidha. Manni barumsaan koos immoo amma laayibrarii faa yoo ilaalle laayibrarii baay'ee guutuu ta'edha kan nuun qabnu. Kitaabota nu barbaachisan baay'ee qabna. Manatti fudhannee akka dubbisan nuufis immoo carraasaa nu mijeessanii turani waan ta'eef baay'ee gaarii ture. Yeroo koo kanan itti gargaaramaa ture akkuma sila jedhe pilaanii baafachuudhaani. Kanaaf guyyaa tokko keessatti maal hojjechuun qaba jedhu jalqaba nan barreeffadha. Ergasii booddee immoo waan an hojjedhu hundumaatiif daqiiqaa ammatee yookiin sa'aatii ammatee hin kennaaf. Akkas gochaan sa'aatii kootti sirriitti gargaarama. Maatiin koo wanta na barbaachisu hundumaa yeroon isaan gaafadhu naa bitu turanii. Kitaabis na barbaachisnaanii, elektiroonik divaayiziinis na barbaachisu yoo jiraate ittan hima.
amma danda'anitti wanta sana naaf guutuudhaaf yaalu turanii plus emotionalis baay'ee supportii na godhu turanii yeroo dadhabuttis mee kottuu faa gadi baanaa wookii faa deemna faanaan jedhu akka ofii koo refresh godhuuf baay'ee na gargaarus turanii. Dhaamsi guddaan nan qabu yeroo isaaniitti sirriitti akka isaan gargaaramanidha. Kana gochuudhaaf immoo pilaanii baafachuutu irra jiraata. Guyyaatti waan hojjetanii fi sa'aatii meeqa meeqa akka itti fudhatu isa sirriitti gargar baasanii baraniinnaan ofii keessaniif waan isinirraa eegamu sirriitti hojjedha. Ijoollee biraa wajjin qo'achuu qabdu taanaan wal argaatii wajjiniin dubbisaa gaaffii qabdu taanaan nama gaafadha. Hiriyaas yoo ta'e barsiisaas yoo ta'e gaafadha. Yookiin yuutuubiis yoo bantan yuutuub chaanalii baay'eetu jira kan irraa barachuu dandeessanii isaaniinis gaafachuu dandeessu. Akkas yoo gootan barumsa keessan irratti garaagarummaa guddaa arguu dandeessu jedheen yaada. Karoora koo kan ture 550 fiduudha. Garuu immoo isaa olidha kan dhufe 575 jechuun isan yaadeerra baay'ee olaanaadha. Garuu Waaqayyo immoo na gargaaree kan argadheera. Gara fuulduraatti waa'ee nutritionii yookiin waa'ee nyaataa qaama namaa wajjin relationship akkamii qabasa jedhutuun baradhee natti tola. Maatiin barattuu Siifanee turtii TV Afaan Oromoo waliin taasisaniin milkaa'inni mucaa isaanii kan tasa dhufe osoo hin taane bu'aa cichoominaa fi xiyyeeffannoon hojjechuuti jedhan. Abbaan Siifanee Dr. Takiluu Hirkoosaa barattoonni galmaa fi kaayyoo qabatan milkeessuuf cichoominaan hojjechuu qabuudha. Namni guddachuudhaa fi galmatti galu addaan baafatee galma isaa barachuu qaba. Galma ishee addaan baafachuu irratti xinnummaadhaa kaasee akka isheen yaaddu maal ta'uu barbaadda maal isa ta'uu barbaaddu kanaaf wanti gochuu qabduuf wanti gochuu hin qabne jira. Waan gootu hundumaa galma koo na geessisa moo irraa na deebisa jedhu hin madaallataa deemisa jedhu xinnummaadhaa kaasnee sammuu isaanii keessa akka jiraatu gooneerra. Kan biraan fedhii isaanii baruu fedhiin isheenis ta'e warri kaan fedhii qabu. Fedhiin isaanii sun yoo fedhii isaanii sanatti hojjetan malee kan nuyi feene garaa abbaa qabutti quufan muranidha Oromoon. Kanaaf isaanumatu baratataa waan jaallatan baruu qabu, waan ta'uu barbaadan adda baafachuu qabu. Kanaaf immoo waan baay'ee ilaaluu qabu dur. Kanarratti waan xinnoo orientii gooneen itti fakkaata gara jalqabaa keessa. Booda garuu nu caalanii isheenuma nu caalti. Caalaaban istee ilaallachuu dandeessi. Warri kaanis akkasii. Deeggarsi kan keenya karaatti argisiisu. Kamitti karaa kanarra deemuu akka danda'an amma tokko argisiisu irratti waan hundaa'e natti fakkaata. Milkaa'ina barattootaaf tumsii fi hordoffii maatii murteessaa ta'uu kan dubbatan Armiin barattuu Sifeenii Askaalee Moosisaa maatiin gama xiinsammuutiinis ijoollee isaaniif deeggarsa taasisuu qabu jedhu. Deeggarsi karaa isheen irra deemuu barbaaddu irratti gargaaruudha. Deeggarsi baay'een kan gochaa turre kanan godhus ituu homaa waan biraatti yaaddoon qabaatiin yookiin kanan hojjedhaa sanan hojjedhaa waan itti dhiphattu sin qabdu. Aktuaalii ijoolleen si'anaa akkasii baay'een garuu karaa isheen irra barbaaddu sanarra waan ishee barbaachisu dhiyeessuu fi irrattidha gara caalu kan deeggarru. Barumsaaf waan ishee barbaachisuudha kan isheen barbaaddu. Kitaaba barbaaddi. Yeroo baay'ee immoo intarneetii barbaaddi. Amma intarneetiin barumsa baay'ee irraa baratti ofiifis hin barsiifti. Kanaaf isuma isa waan isheen barbaachisu kana waanuma barumsa isheef barbaachisu guutuudha malee dimmaandima baay'ee iyyuu hin qabdu akka ijoollee kaanii. Jalqaba kaayyoo isaanii akka isaan baran karaa itti argisiisu. Kaayyoo isaanii erga isaan baranii booda immoo sanarraa duubatti waan isaan hambisu jechuurraa of eeggachuun gaarii natti fakkaata. Gara caalu barumsa isheetti waan isheen fookas gootuu fi waan biraarratti akka isheen qabamtu hin barbaadu. Cimanii akka isaan deemuu danda'aniif jabeessuu waan isaan barbaachisu dhiyeessaa fi gara sanatti irra isaan butuutu wayya jedhee waan yaaduuf. ETV Afaan Oromoo oduu tamsaasa kallattii daawwachaatti jirtu oduun keenya akkuma itti fufeetti jira.
Godina Boorana Baanaa Walaabuu Lixaatti kan argamu bosona waannaa Siddisaa irraa gurgurtaa kaarboonii birrii miiliyoona 5 argachuu miseensonni waldaa bosonichaa himan. Akka damee Baaleetti lafti hektaara 500,000 ol dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatiin waldaalee irratti ijaaruun kunuunfamaa jiraachuunis himamee jira. Taaddasaa Tarrafaa. Godina Boorana Baanaa Walaabuu Lixaatti bosonni jiruuf jireenya uummatichaa ta'e hawaasni bosonarraa fayyadamuun kunuunsuu irratti argamu. Aanichatti waldaaleen jaha lafa hektaara 79,000 ol irratti gurmaa'uudhaan kunuunsaa jiru. Aanaa Walaabuu Lixaatti horsiisee bultoonni bosona uumamaa dawoo qabsaa'ota ilmaan Baalee ta'e bosona waannaa Siddisaa fi bosona Buubbee irratti gurmoofne seera bosonaa eegnee itti fayyadamaa gurgurtaa daldala kaarboonii irraas maallaqa argannee fayyadamaa jirra jedhan. Bosona kana kan kunuunsaa turre uumamarraayyuu abboonni keenya kunuunsaa turanii haa ta'u garuu dhaabbata faarmii kana eega dhaabbata faarmii kana isaan dhufanii qoratanii waldaa gurmeessan bara 2006 irraa kaasneetti kan ittiin gurmaa'edha waldaa jechuudha ganda keenya sana irratti. Bara sana irraa kaasee uummanni keenya karaa qulqulluu ta'een eeggataa kan jiru tiksanii jechuudha karaa seeraan fayyadamummaa isaa karaa seera qabeessaan itti fayyadamaa kan turanii waldaa keenya miseensi baay'ina nama kennaa nama 2,000 olii jechuudha. Mallaqi dhaabbati faarmii sun ammoo tinuyyuu waldaa keenya kanaaf kennan naannoo miliyoona 5ti jechuudha. Miliyoona 5 kan ammoo tinuu itti fayyadama garaagaraatiin gabbisa looniitiif miseensa sana akka horii san bitamee itti kennamee miseensi sun gabbisutti kan qallabanii ittiin jijjiiramaa kan fidaa jiran jechuudha. Waldaa Urgoo Bubbee jedhama. Hektaara 6,000 oliiti. Miseensi waldaa keenya nama 400 fi wayi bosona yeroo umurii dheeraa fagoo irraa dhufee fi ammatti garuu kadhaabamaa jirullee jira. Bosonni kun tajaajila inni kennu tajaajila baay'ee guddaadha. Kaarban tireedii baay'ee akka addunyaatti dhangalaasa. Bu'aa guddaa irraa argata. Hawaasi keenya itti tajaajilama. Bu'aa isaa ammoo kanaan durallee beeka hawaasi keenya. Maaliif tokkoffaa dahoo qabsaa'otaa ta'ee mana qabsaa'otaa ta'ee iddoo diina itti dhokatan mana godhatanii keessa jiraataa turanii. Bosonni dawoo qabsaa'ota Baalee ture kun amma faayidaa gama hundaaf nuuf kennaa jira jedhu miseensonni waldichaa. Gara fuulduraatti naannoo miliyoona 9 ol kan herregamutu isinii seenanuun jedhaa jiranii. Haa ta'u malee bosonni keenya hektaarri isaa kan safaramee aga silatti beekame hektaara 28,000 ol ka ta'u jechuudha. Iddoon duraan tuttuqqii garaagaraa qabu hunda isaarraa bilisa ta'ee bosonni humnaa ol kan dabalaa jiru jechuudha. Qorannoo gaggeeffame ammallee akka dabalaa jirutti kan warri qoratame nuu ibsaa jiranii jechuudha. Aanaa Walaabuu Lixaatti bosonni lafa hektaara 79,000 waldaalee jaha jalatti gurmaa'uun jiraattonni aanichaa irraa fayyadamaa akka jiran ibsameera. Naannoo hektaara 79,000 kan ta'u akka aanaa Walaabuu Lixaatti adda bahamee jira. Waldaa jahaan kun irratti gurmaa'ee qaama seerummaa hunda irratti argatee yeroo ammaa kana tajaajila hawaasa itti fayyadamaa jiru biratti kaffaltiin kaarbanis akka kaffalamuuf wanta hunda xumurree jira. Kanneen keessaa waldaa tokko marsaa duraatiif kaffaltiis argatee jira. Waldaa waannaa Siddisaa kan jedhamu. Inni sun naannoo miliyoona 5 kan ga'u kaffaltii marsaa jalqabaa argatee jira. Bulchiinsi aanaa Walaabuu Lixaa seenaa bosonichaa eeganii itti fufiinsaan irraa fayyadamuudhaaf biqiltuu dhaabaa akka bosonicha gabbisaa jiran ibsee jira. Gandoota aanichaa 15 hunda keessatti bosonni uumamaa kan jiru ta'uu isaati. Bosonni uummata keenyaaf akka qabsaa'aatti ilaalama jechuudha. Kunuunfamaan kabajama jechuudha. Kanaaf uummanni xiqqaan guddaan bosona kanaaf gaachana ta'ee waardiyaa ta'ee kan eegaa ture ta'uu isaati. Muummeen keenya Dr. Abiyyi ashaaraa magariisaan addunyaa irratti beekamtii guddaa qabu akka Afrikaattis. Qabeenya uumamaan qabnu kana mancaasuu miti kan biraatis uummanni gurmaahee biqiltuudhaan ashaaraa magariisa dhaaba. Kanaaf bosonni uummata keenyaaf seenaa guddaadha, qabsaa'aadha, dahoodha, madda soorata adda addaati. Mukkeen adda addaa kan firiin irraa nyaatamutu keessa jira. Qoricha kanaaf faayidaa garaagaraatiif bosona kana kan kunuunfachaa turan ta'uu isaati jechuudha. Dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa jalatti hojii gaggeessaan damee bosona Baalee Geetaachoo Abdataa godinaalee 3 keessatti bosona lafa hektaara 500,000 fi 95,000 ol kunuunsaa akka jiran dubbatanii jiru. Dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa damee Baalee godina 3 keessatti hojjeta. Godina Baalee Bahaatii fi godina Boorana Lixaa kana keessatti hojjeta. Hawaasni bosona kana wanni eeguuf wanni kunuunsuuf tokko akkuma jedhame qilleensa madaalawaa biyyattiin akka argattuu fi gaafa qilleensi madaalawaan biyyattiin argatte inni illee achi keessatti oomishaa fi oomishtummaan isaa madaalawaa ta'a. Kaarbooniin kanaan dura argate sun akkuma jiru ta'e bara dhufuu kanallee wanni hojjetamaa jiru jira jechuudha. Yeroo ammaa kana tooniin hedduu dhiyaateera jechuudha gabaadhaaf. Gatiin isaallee dabaleera maallaqa guddaan hin dhufa jedheet
hawaasni keenyas eeggachaatee jira. Yoo maallaqni kun dhufe immoo hawaasni kun caalmatti bosona kana eegee kunuunsee faayidaa argatuuf deemaa jira jechuudha. Daldala kaarboonii irraatii bara darbe qofa uummanni birrii miliyoona 179 ol argachuu ragaan damee bosona Baalee irraa argame ni mul'isa. filattanii waan nu daawwattaniif ulfaadhaa jechaa gara oduu maddeen alaarraa arganneettan darba. Filannoo pirezidaantummaa US Ameerikaa bara kanaatiin kaadhimamaa paartii Riippaabilikaan Doonaald Tiraamp yeroo lammaffaaf yaaliin ajjechaa irratti gaggeeffame. Shakkamaan gochicha raawwatee to'atamuun qorannoon gaggeeffamaa jiraachuu poolisiin kan beeksise yoo ta'u Doonaald Tiraamp irraa miidhaan homaa kan